kan dhiiraa kan dubartii hundi keessanuu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Egaa akkuma carraa ta'ee tasuma isinitti gore silaa isinii waliin soomana qabachuun narra ture akka gammachuu yoo dhufu isin argeen akkuma na dura dubbatame dhufuu karooran qabu ture. Karoo namoonni hanga dhagaysan caalaa immoo ajaa'iba dolessaa utubaa Oromoota hedduutu as keessaa natti mul'atan jechuu. Akkasuma immoo abdii boruutii fi abdii har'aatis ilmaan qabdutu ilmaan biyyi kun itti hafu ilmaan gadaan teenya itti tarkaanfattu ilmaan nuti sagaleen kiyyeen dhaga'amallee rakkoon qabu ilmaan nuti nu dhaalan jennee karaa hundaanuu abdii irraa qabnuutu fuuldura kiyyatti mul'atan jechuudha. Egaa namoota baay'ee akkuma isin beektanii saffaa baay'ee kuma dhibbaan lakkaa'amu keessa oolla carraa akkanaa hin argadhu. Kanaafuu duratti rabbii kiyya ka carraa kana na gonfachiise galatoonfachaa ilmaan tiyyas ammoo ka akkasitti hiriyyaa ufii beeytee coytee warra loqoda tokko dubbatu walitti qabdee kan beeyne wal baratee ka beekummoo wal argee har'aan tana waa'ee tokkummaa keessumaanuu immoo tokkummaa Oromoota otoo baay'ina qabnu miidhamni addunyaarra hin gahin nurra ga'aa ture. Isin ilmaan tiyyatun seenadhaan waraqarraa dubbisuu dandeettu, oduu tokko tokko beekuu dandeettu. Nuti qabatamaan kanurra gahe Oromoo tahee maaf dhaladhe je'ee yeroo uf aaladhen qabaani. Fakkeenya isinii hime fagoo odoon tahin bara 2004 kuma lakkoofsa biyya keenyaatti jechuu Qilixoo ture ani. Bara 2004 irraa hanga bara 2005 walakkaa Qilixoo ture. Namoonni achitti mana amala sirreessaa san keessatti argaman parsantiin 90 Oromoodha. Parsantiin 90 Oromoo tahuu wajjiin Oromoo himachuun qaanidha. Ka garafamu Oromoodha. Ka fannifamu Oromoodha. Ka fuula lafatti garagalchanii bishaan bu'aanbaadhaan guyyaa gadi baasanii aduu keessatti itti afuufan Oromoodha. Oromummaa tiyya jibbe. Rabbiin maaliif Oromoo godhee na uume jedhee Oromummaa tiyyaaf gadde jechuudha.
egaa isa isinitti himuuf osoo manaan bahin inni hin dheerata yoo garas kan deemnu taate wayita achi keessa jirru san yoo baane saba Oromoo jedhu kana hin dhoyfanna jennee hanga yaanne tokko qabna. Miti nuti Oromoo miti jennee saba kana dhoyfanna hamma jennee tokko qabna. Rabbi giddiin qabu achi gadi nu baase. Har'ammoo carraa Oromoon biyya hoggantu kana keessatti har'allee nu argamsiise jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Achi keessatti wal gaafannaa turre maan nun jedhu seetu saboonni biraadhaa ka waliin mana to'annoo san keessa jiru maaluma Oromoon tuni mee lafa turtanii rakkommaan Oromoon tun qabdu maali baay'inni isiidhaa hagana gaha haalli isiin itti xiqqeeffamtu immoo haala addunyaa kana keessatti hin jirretti maaluma rakkoon Oromoo kanaa nun jedhan waan jedhu dhabee Oromoon abaarsa qabdii jechuutti deebi'an. Maaliif jennaan waliin galtu Oromoon ufii uf nyaatti ufii wal nyaatti Oromoon odoo diinni isiin nyaanne uf lamaanii wal nyaatti odoo diinni isiin xiqqeessine uf lamaanii wal xiqqeessiti odoo diinni isiin shaarre uf lamaanii wal shaarti Oromoon. Gaddee akka ta'u dhabe namni tokko isii keessaa yoo ol guddate achitti haa turu achitti haa cimu haa jabaatu haa baratu haa guddatu daa'imni kukkufaa ka'eetumaan booda nama guddaa kana taha hin jennu achi isa miila gadi fuunee iddoo san taa'uuf yaalla sanillee ta'uu hin dandeenyu isallee hin kuffifna ufillee waliin kufna odoo isa kuffifnee ufii iddoo san qabanne yookaan sanii ol qabanne homaa rakkoon qabu Oromoomatu Oromoo bakka bu'e jenna isa achi hin kuffifna iddoo san immoo isa biraa ka Oromoo nyaatutu dhaqee qabata jechuudha. Gara biraa amantaan wal qoonna amantaan fo'ummaa keenna dagannee dhiiga tokko ta'uu keenna irraaffanne dhiigni keenna tokko feete Baqqalaa jedhi feete Jaqqaalaa jedhi feete Muhammadii Kadiir jedhi dhiigni keenna tokko maqaan keenna garagara yoo ta'es ati amantaa jijjiiruu dandeetta malee dhiiga jijjiiruu hin dandeessu. Amantaa feete qabatuu mirga keeti feetu muslima taata feetu ortodoksii taata feetu protestaantii taata feetu joobaa taata feetu kaatolikii taata rakkoo miti dhiigni keen jijjiiramu dhiiga jijjiiretteen dandeessure asiin dhiigni kee tokko tahu amantaa wal qooduun naannoo wal qooduun lagaan wal qooduun gosaan wal qooduun dhiphummaa diinni keenna nuun jedhe san ufitti mirkaneessuudha. Homa fedhe haa ta'u Oromoon duraanii waan jettu wanni lafeen nyaatte garaa nama nyaattuu jetti Oromoon. Wanni lafeen nyaatte garaa nama nyaattuu jetti. Homa fedhe haa ta'u lafeen teessee haa nyaattu. Egaa tasuma akka mirqaanee
abbaa ilmaan ufii argee machaa'uu tokko dogoggora keessa akka hin galle abbaan keessan isintu qaanfata. Yoo abbaan keessan dogoggore isintu qaanfata. Diinni immoo qaawa takkatti yoggaa argate keessa bal'ifata. Isa kanaaf bifa kanaan wal ga'uu keessan baay'ee gammadee sammuu tiyyas to'achuu hin dandeenye wanta haasa'u irratti gammachuu kootirra baay'ee gammachuu ibsuu hin dandeenye na dhagahama waan ta'eef ani gaa abbaa keessanii du'aayii isiniif hin godhaa isin duubattis jechuudha. Isin qofa irratti miti, fuuldura keessanitti qofaa miti. Nu amma waan hunda geessinee keessa dabarreerra taayitallee hin barbaannu amma booda umrii kanaan amma taayitallee hin barbaadu. Rabbumatu ba'aa kanas naffe'e malee taayitallee hin barbaadu. Umrii kiyyatti dalagadhaa dabreeraan. Diinattis harkan kennanne yeroo tokkollee nuti. Yeroo qabsullee diinatti otoo harkan kennatiin har'aan Rabbi nu gahe jechuudha. Ammas umrii kanaan wanti an barbaadu Rabbii kiyya kadhachuu malee galee qur'aana qara'uu malee qaraasisuu malee wanta biraan barbaadu taayitallee hin barbaadu. Haa ta'u malee iddoo amma dhufee jiru tanallee us jenneetii miti kan galle beeytu jedhee yaada gariin keessan. Qabsoo dheertuudhaani qabsoo waggaa 40 gooneeni bakka kana kan gahuu dandeenye. Dhaloota keessan dura ufiif qabatuudhaaf odoo hin taane mirgi keenna kan amantaatis akka kabajamuuf hawwii dheeraa qabnurraayi. Saba bal'aa kana saba guddaa kana ka biyya bulchu ka addunyaa bulchuu danda'u kana egaa namni akka keennaa walqixa jiraachuun nurraa jaalatama malee nu ol akka taruun barbaadnu walqixxoofnee jiraachuu barbaadna nuti. Namallee taruun barbaadna. Mirga namaa dhiibullee hin barbaadnu. Nama tokkotti illee haqa isaatti dabrullee hin barbaadnu. Nutis akka namaatitti nama taanee jiraachuudha. Ollaa keenya wajjin saboota adda addaa sabaa fi sablammii gara garaa wajjin wal kabajuudhaan eenyu gadi jechuutti ilaaluu odoo hin tahin ufii gaditti nama laaluu namni ufii gaditti nu laaluu osoo hin taane walqixxummaadhaan biyyattii keessa jirru ta Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti mirga keenya kabanyee kan saba fi sablammii keenyaatis kabanyee jiruu teenna dabarfachuu barnoota keenya itti fufuu barbaanna jechuudha. Kanaaf ilmaan teenna ani wanni isinii dhaamu yoo jiraate namni akka namaatitti yaanni isaa gara gara ta'uun hin malaa, walii galuu dhabuun hin malaa. Wanni an amma jedhu kun tokkotti gammachuu ta'uun hin malaa, tokkotti immoo gammachuu ta'uun isaa ni malaa. Akkuma uumamni namaa kun wal dabru amalli namaatillee keessi isaatillee wal dabra jechuudha. Akkas walii galuu dhabuu yoo malellee namni sammuu qabu sammuu midhaan itti nyaatu qofa osoo hin taane sammuu waa itti yaadu namni qabu dabarsee diinaa wal hin kennu. Ufiif waliin lolata malee ufiif wal gorfata malee dadhabuunin usa malee qaawa tokko galtee diinaaf walitti hin banu jechuudha. Yoo dandeette gorfachuu yoo dadhabde immoo dhoyfachuu sammaraa yoo dhabde immoo obsachuu kana hunda bira dabarte diinaaf karaa walitti bantee diinni hulaa keetiin hulaa ati banteen saba kee foon kee dhiiga kee ka ati waakkattee jalaa bahuu hin dandeenye si argata taanaan rakkoo daangaa hin qabne.
amantaa wal qooddataanaan otoo dhiigni kee tokko tahee jiru. Fakkii yoo isiniin hime Qasiis Balaa hin beeytu? Beeytu? Naaf Qasiis Balaa amantaa gara garaati. Dhiigni keenna tokko waan ta'eef gaafa ani filamu Qasiis Balaa ajjaabii mootummaan kenneef dhiise konkolaataa mataa isaa dhiise konkolaataa kiyya seenee biiroo kiyya na wajji galee jechuudha. Kaabbaa amantaa san uffatee jechuudha. Kaabbaa amantaa isaanii san uffatee konkolaataa ufiitii bu'ee konkolaataa kiyya seenee na wajjin biiroo galee wayitaan biiroo wal harkaa fuun na cinaa ta'a jechuudha Qasiis Balaa. Maaltu kana godhe? Fo'ummaadha. Maaltu kana godhe? Dhiiga. Dhiiga kenna tokko. Amantaan fedhee gara fedheeta amantaan dhiigummaa namaan balleessu jechuudha. Kanaafuu Oromoota amantaan waliin qoodina, irruman deebi'aa lagaa waliin qoodina, qoonqanillee loqodaanillee waliin qoodina. Bifaanillee waliin qoodina, waadaa walii gala, waliin jiraadhaa, biyya ijaara. Amma biyya ijaaruudhaaf gahaadha isin hayni kun. Biyyattii tan ijaaruuf Oromoo ijaaruudhaaf gahaadha isin. Qaama biraan barbaachisu wanni ijaaraniin sammuudhaani malee waraananii miti. Afaan qawweetinii miti har'aan tana wanni biyyi ijaaramtuun. Afaan qawwee biyya diiga malee biyyan ijaaru argaa jirtan kunu. Qawween isin harkaa qabdan ka sammuu keessanii, ka arraba keessanii, ka harka keessanii Rabbi malee homuu isan danda'an jechuudha. Kanaan qoonqa feete dubbadhu, feetu arabiffa dubbadhu akka Muhammad al-Aruusi. Qoonqa keenna dubbatuun dirqamaa miti. Ilmaan Finfinnee dhalatte ka Amaariffa malee hin beekne dachaadha beeytu. Rakkoon qabu kun. Kanaaf dheeradhee jira. Akkuma gammadeen kararraa isinitti goree na eeganilleedha. Salaatas ummataan hin salaatu. Egaa baay'ee gammadee mirqaana keessa galee waltajjii ilmi kiyyallee na dhoyse dhugaa dubbachuudhaaf hiriyyaa tiyya walitti qabadhe abbaa tiyyee naan jedhe hagana ga'uu kanan beekne ani immoo amma guudhafuu egaa abbootii biyyaatitu warra biyya kana bulchuutu as keessa guutudha. Ka diinallee, ka dargaggeessallee, kan dargaggeettilleedha. Doktoroota hedduu as keessatti argaa baay'ee natti tola. Amaanaan irra deddeebi'ee isiniin an jedhu akkuma nan isiniin jedhe alatti walin kenninaa. Yoo wal mufattanillee matama keessanii wal mufadhaa malee harka keessan ala walin kenninaa, walin wanjalinaa ijoolle. Wal baadhaa, walii obsaa, walii dhoysaa, wal gargaaraa. Diina keessan ofirratti hin gargaarinaadha. Egaa diinni sammuma abbaati malee har'aan tana baay'ee diinni alaan dhufuu yoo sammuu abbaa rabbi isii qajeelchee jedhe humaan taatu. Kanaafuu rabbi isin haa kabaju. Baga dhuftanilleedha sa'a isinirralleen fudhu isinillee gara gizeen ji'a ramadaanati namuu garasuma carraaqa ana qofaa miti. Isinitti dheerassee jira hanguma mirqaan isinitti dheeresse. Egaa dogoggora qabaadhullee egaa jaarsi kun maaf jedhe yoo ka jettanillee ka taatu taate irra naa dabartani. Borummoo barruu keessan saniin akka gad hin dhiifne asumaanuu.
هيا قلتوما السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله.